على فرو النجا dhageetteer ta bilbilaanii waan murjiran carraa tokko qabdaa yoo jedhaniiranii saan immootu yoo jaalalti jiraattee jedhan sheekonni anillee hiriyyaa keetiin beektaa obboleessa keetii hiriyyaa jaarsa keetiiti obboleessa jaarsa keetiin beektaa yoo gizeetu addaan wannoo nu godhe malee namni anarra isinitti dhiyaatu hin jiru kana bareechite beektaa hujjajuu fi miti namni anarra isin beeku hin jiru keessanis hama abbaa dallee anarra isin beeku hin jiru jaarsi keellee eedun caala akkana dhaga'u bareechite beekta nama kamiiyyuu caala jechuudha nama 5,000 asitti ilaalaa ture caala hattaan eenyuma mubaarakii jiru caala nama kamiiyyuu abbaa faara isaa itti aansee akkana dhaga'u hin beekta waan beektu Ridwaanidha. Ni beeka. Okay, egaa akkas beekte egaa akka Ridwaana dhaga'u beekte inshallah rabbi jaala jidduu keessanitti haa deebisu warra deeggartoota kee halkanii guyyaa ولا جارتي إني فول ساتو مبارك ساتو إسا ساتو عرفت ديقرتوتك كواي كيسان هاسو كان ميدي رتا هاسو كان مال دام تمي أكا ميدام تو تكات تدوبرتي لو سو ميدامو يوباتي ميدام تو هذا ilmoo keetiin garagara jirta jaarsa keetiin garagara jirta ummata miidiyaa kana maaldhaan waan keessa kee jiru dhaami fi taan immootu inshallah waan moorisan yoo ati amala sirreeffattee ummata sababa keetiin gadiyaa kanallee waa jetteeni jette ani sheekota miidiyaa dhufan kana keessallee dubbadhe manguddoo fide suuta keessa dubbiin keessan akka dhumtu I am promise ummatu kan roota akka isin gaafadhe kanatti durallee yoo karaan jiraate immoo kora jedheen jira ummatan kanaafi ummata sababa keetiin ujoollee irratti gayyaa'ee haadha namaa hunda qarbitti arrabsu kana waadhaamiif waan sitti fakkaata. Tifuufataa ta'u dhaabbadhataa ta'u deeggartoota keetii waadhaan. Dhagaa jira sagaleen kee ni dhageessisaami? Ni dhageessisa. Asli. Ayyee dhagamaadha. Amma gabbaatanii haasayaa jirtan kun hundi anillee wanti isin bira seenetiin dubbadhe tokko hin jiru takaleessa moo hin gadda gasti irra dubbadhe san malee wanti dubbadhe hin jiru akkas jira. Yoo nama naaf yaadu taate dubbii kana asumarraa sa'aatii kanarra yoo dhuguma jaalala kiyya qabaatanii quuqama kiyya naa qabaatan taate dubbii kana asumatti dhaabaa isiniin jedha hundi keessanii yoo na dhagaa jirtan yoo nama quuqama haa ilmoo teetitti deebitu jettan taate narraa dhaabaa dubbii kana yoo rabbii sodaatan taate. Qalatoon. Egaan ummata keenya dhageettanii yoo dhuguma ijoollee kana yaaddan ilmoo isiisan yaaddan isinillee ilma qabdanii ganaa ilmoo argattanii namni ilmoo ofii caalaa waan jaalatuun qabu dubbii kan irraa dhaaba. Rabbi wal haa jaalachiisu rabbi laaffisee walitti deebisinna. Yoo ineen isaanii addaan dhume waan namni godhu hin jiru filis yoo ilmoo qabaattan yoo boru ilmoo argachuu feetan waan rabbashin. Yoo boru ilmoo argachuu nama barbaadu taatan dhuguma yoo mucattiin sun akka arsiittillee warri mubaarakiin arrabsaa jirta yoo dhuguma arsoomaaf mucayyoon tun isin quuqe ilmi isaa kun isin quuqe yoo dhuguma reedii hinaaftan filis dhaaba. Mucaa osoo jiru yatiiman godhina. Namni yoo walitti deebi'uu baatee karama nagaatiin fuula ifaan adda deemeyyuu ilmoo ofii wajjin dhufee bashannansiisa wajjin taphachiisa isinii galee. Kanaafi an akka nama tokkootitti akka hiriyyaa isaanii tokkotti ani waan isiniin jedhu ani akka Zainabaan tuqamtuun fedhu akka eenyuun akka tuqamu hatta Mubaarak akka tuqamuun fedhu boletti Mubaarak Ridwaan uummata akka waan na ilaallatu jiru hunduu akka tuqaman fedhu akka kiyyeetti isinii galee. Kanaaf filis yoo xiqqoma yaaddan yoo ilmoo qabaattan yoo boru ilmoo argatuu feetan jaarsaaf jaartii rakkoon qabu himaxaal yeedal ilmoon baatii 9 garatti baattee keessayyuu dubartiin duudatti baattee hoosiftee sirratti fincaa'ee yeroo daa'imummaa halkan ilmaan irriba itti dhabdee irriba mi'aa irraa kaatee osoo irribni si amaaru osoo bashannanuu si amaaru osoo taphachuun taa'uun akka ta'uun cinqii ulfa yeroo ulfaa sallaala filis warri ilmoo qabdan warri ilmoo argatuu feetanillee
وانكر أبا تورم وانكر أبا ردو يولتنا ولتا أرجسي أدو أي قد أفي سنغالي سمرت ميرا بولي هارار سجل دعاي قد في سمرت نمني كم شاني كرب بولي تسانا أرجس بولنا سمرت ربولي سنا شيطان يا هون كوجد أمي سمرت أبو يا أنجل لطي ظلمي أمانة إنجلم نتو نرتيجة كيف مراسلي أتي هجته أوكي مبيتا هاتي فرو يوم بيتي أكن جل كبا كاسي شيدا ولين تري سريتي بيتي وان سلا أنا متو إني ممني أكن نبكا كلا سنة جري أنت دبّر دنجرو ننزل له ممي دبي مو ركون كابو شيني آري ستاو وامبرا ستاو تاري غرا مبارك الرفمين ناني دبين سن ديغا ميغرا كنانيس جيرينيو كومي جيفادا ستاو ركون كابو oboleettiiko akkuma kaleessa si kabajuttan si kabaja wanni ta'e darbeera ijoollees akka gadi baafte hin beektaa akka gara laafootti dubbatte hin beektaa amma inni ta'e rabbiin nagaa abusuu reedii waa tokkittiin si dhaamaan akka nama tokkotti jechuudha namarratti reedii nus anis gara kootiin si wajjin jira haadha ilmoo keetii kana duraanis ka rabbi bor bultii kiyya diigu kanuma sitti maa ture ammas ifaan ifatti namarratti kanuma si dhaamaan wanni gale qilee haseenu haadha manaa keetii kaleessa hojjiniin rakkinas qananis ballos hamaas waan feete naan jedhi feetu funyaanna qabadhu waan gaaris waan ajaas haadha manaa keetii hojjin dabarsiteetta wanni ta'e darbeera rabbumti hallii fidee jennaan carraa kana atumaan fayyadamin sin jedhan isii miti atumaan fayyadamin wanni barbaade haa dhufu wanni barbaade haa badu dhageessa wallaahi laazim bultii koo teedeen dubbadha dhageesse ilmoo koo teedeen dubbadha bultii koo teedeen dubbadhaan isiidhaaf jecha miti akka isiin jette miti dubartiidha irra laalu'aan afoona lilla ammaa himatu amma waan barbaade akka dhigaaf tokko dubbatta kanaaf reedii dubbiin rabbii kun jabaadha halkanii guyyaa waan jiru hundayyuu walumaan beekna gatiteef mucaa kana deeffadhu wanni dhufe haa dhufu lamman jaraa bulfadhu siin jedhaan feetu sii kiyya gadhiisi situ beekasa wallaahi laaziim angara kootiin dhibbatti bor kaatee ati akkii dubbatte boris ati firoos gaaf tokko haqa dubbatti haqni oolee bula malee inuma ba'aa haqqiini kanaaf akka nama tokkotti wanta siin jedhu deeffadhu haadha ilmoo kee sana laali utuma haati firoo waan feete sitti balleessite namni ilmoo tuu qabdanu dhaggeeffadha namni kan jedhamu mubaarak la asuma tan jedhan lakki keessan nam tokko inaas wala zeenabaa wala reedii wala sayidaa haa ta'uun barbaadu dattinna waliin tokko ngee kanaaf reedii deeffadhu qoy aslii ko qoy aslii dhiifama qoy aslii dhigeeffadheen deeqaa tokko ngoonan bu'aan ofumaanu kanaafuu reedii haadha manaa keetii deeffadhu ilmoo keetii jedhi ilmoo kee guddifadhu ilmoo kee wanni ilmoo namaa caalu tokko hin jiru biyya lafaa kanarra maasalaama gara kootiin dhaamsa sila imachuun ba'e sila imachuun ol ba'e himannaan harkaa badeennan baay'ee kootii achi qabaa kanan beeku reediin hin dhariine dhiyoo kanallee dubbadhe afaan isin beeytaniini akkan isin hin jedhu reediin shari'aa nagaa afuriitii jedha daliila itti fide isiin anoorruuti ya kophaan qotadhaa jetti rakkoo jiru kana malee reediin hin dhariine an akkamitti kophaan isin qotana jette deemte obboleesso si galee kanaaf immoo amma ila an kijiba kanan beeku haanamin ajajuufillee waan akkasii kana jaladhu alhamdulillah rabbi umriin haa dheeressu rakkoon jara lamaan jidduu jiru reediin hiji alaalaati maa jara waa'ee araara jaraas irratti beellamee hafe bara akkootu jennaan dhufee guyyaa tokko nu harkatti gaggabar ufii waraana ufii albeen ufii fiide guyyaa lammataa muccatu falaxame bara sitti himaan hin ariine inni alfalligin bakka oorruu kiyyaaf qabeenya kiyya kophaa nyaachuu barbaada inni immoo qabeenyi keenya nu bira taree nama biraa gayaa raafamata goonaa kana rakkoon afaan wanda itti yoo masaanuun barbaadu isa jedhu sana galee kanaafi amma furmaanni jiru maali mubaarak zollomamaa jira isaaf jettu kanallee inni fakkeenyafi sihimi ayyoo arrafame zollomamaa miti atis zollomamaa miti obboleettiin kee haadhan qabdu abbaan qabdu zollomamaan haadhaaf abbaa kee qabrii keessatti arrafamaa jiru daa'ima keeti malee ati zollomamaa miti
أنو ظلم مامت شريعة ظلم مامت سيقال شيك شريعة بيكا بيا كان جيرو أنا هريا إذا اتيانو أتي أبولتي تنو تككيسا وجباتني سمالي نمني سين قبدون جيرو ربي غدي سي أسكيسا قبدي غافا سوكي كجلتي دبينكم ميديا رتول ويتويت يرا جرا موبي وجولي كان أكتا وغدي سين جنان دوائي سيتران دابا دوجت كاليسا دوفترين في سرطة باقي تفورت دوائي سيتران دابا دوجران بيا كينات انتراتك بوتاني فكينات مكرانو غدي yoo ani shari'aan jala intara bute du'a keetirra dhaabadhu jedheen du'a isinleen dhufu akkas beena nuti nama kenna akka naannoo keeti yoo dogoggora shari'aan faana himani abbaan intala takkaan ilma kanatti yoo heerumte yookiin jalaa bayi du'a keetirra dhaabadhu naa yoo dhumtellee reeffa isin dhabochi ati du'aa mi jirtu isitirra dhaabbataa jirta sigalee kanaaf furmaanni ta'uu qabu maa inni ila warri haadha mubaarakiif abbaa mubaarak qabritti arrabsitan jara kenna haadharra dhalattan haadha keessa yoo jaalatan abbaa keessa yoo jaalatan dhiisa nama du'e mi nama lubbuun jiru arrabsina anuma haadha nama arrabsaa olamniti haadha du'e arrabsina keessattuu mubaarak durumarraayyuu arraba keessa arrabni inni rabbii jedhaa jedheetiin hin sodaatu arraba haadhati dhiisa tokko kasanirraafe mubaarakii maa arrabsa isa jedhu mubaarakiin hin arrabsina gaafii gaafadha haqa qaba warri si gaafachuu anamma obboleettite sababa obboleettiti haati firoo ilma ofite dabaata sinjere dhugaa sinjere nusu maalif siif rabbi mala eenyu qabdi mee haaraf abbaan isii haaraf abbaan keessan gara fuula akiraa deemee rabbi haaraaramuufi kanaaf ati zollomamaa miti zollomamaan haaraf abbaa keetii fi daa'ima keessa biyyiisan jechuudha dhugaa rabbii ka rabbiin an akka sammuu kiyya yaadutti kanaaf waan danda'een rabbi jara kanatti haa urgeessu halliin ta'uu qabu maa inni warri deeggartoota Zaynabaa fakkaatanii nama jiru bira sirtanii qabrii keessatti haadha namaa arrabsitan yoo dhuguma mucayyoon tun mana ofii yoo atti haa deebitu jettan isinlee haa tasgabbaaftu innillee haa tasgabbaa'u isin ajandaa kana dhaaba waa'ee jaraa kana dhaaba an dhugaan jiru kanatti fakkaata mubaarak waan an jedhe kana dhaabbadhu waan biraa haasa'i yoo sitti tole yookaan immoo nama biraatti carraa kennina jechuudha an akkasitti fudhadha si galee. Allah kalaas bakka ani wannan dubbadhu hin jiru xumureera rabbina gahaa buusu jedhee man gabaabsee dubbii fixara. Waa himadha jedhaa turte mube dhiifama saniif deebi'u. Wannan himadheeraan isinuma biratti sheekoliin keenya hundi keessaniyyuu Abu Yahyaa kaleessa dhufanii agate irraa dubbatanii jiru. Akka nama tokkotti an masgiida keessaas qoodan qaba sheekolii keessaas qoodan qaba bakka hundaa qoodan qaba nama qoodan qabu tokko immoo akka shari'aa islaamaattis qooda dhabsiisuun hin taatu sheekoliin akkuma hadha wal ga'ee dubbate kana maa kaleessa dheengadda haga haadhaa babbaan koo akka kana gadi suuraa haadhaa babbaa kooti uummanni kun utuu argate gad deebisee arrabsaa oolaa sheek Riyaad yoollee ofii keessanii wallahi baay'een isin jaalladha Abu Yahyaallee akkanuma hundi keessanii yoo obbeettu sheekoliidhaaf kabajan qaba. Hagan amanti baka wallahi alazim Sheikh Riyaad macarrashaa sinitti mudu birabbi imaana qabdu naan jedhaa obeetan hagan yaa rabbi maal amantiin keenya kun hagan jedhu hagan ga'uttachuudha haga haati kiyya qabrii keessaa fuudhamtee haga ammaa komentii jalattachuudha haadha malee na rabsan dhageessanii ana arrabsaa haadha kiyyarraa naa godhaa hagan jedhu sanuu Sheikh Riyaad dhiifama naa godhaati isin abbaa kooti Abu Yahyaan akkasuma kaleessa Abu Yahyaan bo'anii rabbii jedhaa haadhan tuqinaa isa arrabsaa jedhaa oolanii maaliif an utuman balleesse utuman obboleettii kiyya kenne shari'aan naa eeyyame ummanni shari'aa cabsee na arrabsaa jira kana beektu utuman kenneeyyuu diduun koo shari'aa cabsuudha rabbii faallaa galuudha obboleettii koo dhiirti tokko dhufee na gaafatee dhawwachuunu seeraa miti mucaan haadhan qabdu abbaan qabdu. Ummu Firaa'ol sirriitti beetti akkan kana godhe akkan lakki inni dhu nikaa jedhe sirriitti beetti kunoo as jirti dudduba sinaa sa'u akkamitti ummanni kun gadi ba'ee haadhaaf abbaa kiyya hin argine moo argaan jirtan immoo haqqiidha an sheekota dabalateetu kana rabbitti madhu jechuudha kana booddee maal narraa dhorgu akkamatti daqiiqaa tokko naa fudhattanii hagan gadi ba'ee iyyuu dhuftanii Sheek Riyaad illee onlaayinirra jiru naan jettani maal ummata kana dhorguu dadhabdanii akka shari'aatti narraa dhorguu dadhabdanii akka shari'aatti nama 8,000 ture sila isinii galee
warra yoo barbaade wal jaallatee wajjin jiraatu yoo barbaade addaan ba'u kun hiree rabbiiti. Ma zulmii wanta jedhee ammas niin zulmii miti naan jedhe anamma zulmiidhaan jedhaan. Tokkoffaa waan an harka keessaan qabnetti haati manaa reedii kunooti gadi baatee mubaaraktu nu dhiigee naan jette. Rabbina adii waan hin dhiigne hin beette kan hin dhiigne hin beetti. Isiin akka hawaasni jaallatu gatii beektuuf yoo waliin dhahame anis arrafame namni dhaqee anaa jecha arrafamu jira dubbiin hin hawwiti. Kanaaf kana keessa waa biraa fayyadamuun malee akkan kana keessa harka hin qabne kunoo as jirti. Kanatti balleesse mubaarak yoo siin jette wallaahi yoo billaahi kariim Sheek Riyaad amma bakka siin jirtu dhufte of ajjeesaan. Utti gaafata waraqaa barreesse jechuudha. Hin jiru tokkitti wannan balleesse jechuudha. Utuman kenne shari'aadhaan hin kenne maa shari'aan beektu siin utuman kenne anin kenne Sheek Riyaad kabaja siitiif jecha guyyaa tokko waan hojjedhu jedhee ergaa nyaadheera mucaa kana. Sanaaf jecha kan rabbii diisee kan namoomaa hin waan umufalaa walitti jedhee jaarsa galche hunduu quba qaba. Isinis quba qabdi akkan galche jaarsa jechuudha. Maali gaa obbolaa kan biraatu hidhee utuman hidhee rakkoon qabu gadi baatee mubaaraktu bultii kiyya diige jettee uummata akkanaa arrabsamu kan godhe isiidha. Kanaaf kan sii haa ta'u aariidhaa jennu immoo kan sii aariidhaa namni waa jalaa bade cubbuu lama sadiin du'a isa jedhan sana haa ta'u maali gaa uummata na arrabsu kana an namuma qaldiidhuma nama abbaan barbaade arrabsu akkasitti ijaan na ilaaltanii sheekoliin keenya. Sheekoliin keenya narraa dhorgaa akka amantiitti jedhee gadi ba'ee boo'ee iyyee kanaan dura simadhee narraa dadhabdanii ammas lama sadii gadi ba'ee himadhee narraa dadhabdanii maal haa ta'an zulmii kana hunda haala kiyya qabrii keessatti arrabsamaa daa'imni kiyya duudhaan dheengadda du'aayinaa kadhattanii argadhe arrabsamaa amma dhugumatti humna keessanii ol ta'e sheekolii. Yoo humna keessanii ta'e ol ta'e immoo hukumiin hin jiru naan abaartanuu naan labsitanuu sheekoliin akka amantii ta'e. Asli kolfin isin jedhe. Mee asli amma gabaabaa mee mubee amma xiqqeeffatu. Waan nama hubachiisu tokkittiin jetteerta. Naakin mee mubee naakin. Ijoollee islaamaa tokko kiristaanni tokko Sheek Riyaad kiristaanni tokko gadi ba'ee rabsinaan kiristaanni tokko haala qola rabsinaan takka guyyaa tokko kiristaanni tokko gadi ba'ee kiristaanni kirri hidhatu gadi ba'ee guyyaa tokkitti ana arrabseen beeku. Haala kiyya miti ana arrabseen beeku. Akkamitti ijoolleen islaamaa ana wallaahi hagaan isliminnaa keessaa ba'u kabartee naan jedha gaammas yaa'aati. Ga'e agasiin ga'e yaadha. Haala kiyya qabrii keessatti shari'aa islaamaa torrabsaa jedhee moo sheekaliin akkamitti wallaahi miira waa tokko miira keessa jiru fedhu yoo barbaade. Sheekaa kenni amma sheekaa kenni shari'aadii kenna habiibii kiyya qaalii kiyya rabbiin sabriis yaa kennu abbaa keetiif haadha kee jannata keessa rabbitti haa galchu. Wallaahi dhugama wallaahi kama dhiiga nama boochisu dhugama qaba haqiiqatti dhugaa qaba maaliif haati namaa ta duute sanu namni qabrii keessatti arrafamuun an dhugatti hedduu nadhagame isaa walitti waan nadhagamee jiraayu kanaaf sheekaa kenniiti amma waan sheekaa jedhamu isaan adaman dhabnu isaan haa dhageeffannu. Wallahi haqiiqaa bismillahir rahmaanir rahiim mubaarak kiyya angaafa dubbiin kun awwala ka'u sillee gasti marratti katabataattu argee jalaa waan barreessaaran argee isinuun beektanii odoo an kajara kana diiguu jettee achirratti dubbatte achi boodatti waan asirratti taa'ame waan kaleef dheengaddaa quban qabu. Halkan dheengaddaa ammoo mana banadhee seenee umuma dubbii akkanarra fatwaa guutuu godhaa bullee ati nu bira dhufnee gabbaanee waan rabbi nurraa beeku wallahi dubbadhee jira. Kaleessa ammoo irra noole. Waliin ashuba gana bira jiraatan ustaaza kiyya saa afur wama kanarraa dubbanne mubaarak mana keetitti hin dubbanne dhugaadha. Viidiyoo waraabne gaafi haadha mubaarakii jedhee haga ati isaanii yaaddoftu caalaa urgaatiin of obboottee nuti isaanii yaaddaa mubaarak akkanatti akkam fudhan. Hawaasni kun hawaasa wal keessa jiru. Hawaasa hammam akka dhaga'uun beekta. Jecha asliillee anaa si'ii ni jirraa waan fedhan nuun haa jedhani. Ubbeennaa nuun haa jedhani jechuudha malee hin zollomamnee miti. Gaafa namni nama arrabse zollomameera namni sun. Garuu atillee ofirraa dubbatta anillee ofirraa dubbadhaa Sheek Riyaad ofirraa dubbata. Namni ofirraa dubbanne nama harka rabbii jiru nama qabrii keessa jiru haadha teetiif abbaa keeti jechuun asliillee tana fakkaatti kun ammoo sabiyyii uf hin beenne. Tana dura gaafa
دائما كان كيولين سورة كي قد يقرأ قلتان حمام بوانا مو جولتي يسن الرافير اللين سيهو مباركة كميتا كفرت يعني بيكو ويا أمان نسن التوريقول لي يسن الرافير اللين بيكو اللي هنا فول لي ما لجنان يسن توكم أمتا كانت كيسو أمتا كانت كبرا مو حقيقة جولتنا لما جدتي وان كي وان أما دبتا ميكانا أولي تناموني دبت نجرو وان دبت إيدا برسي مرت على دبيتنا أما تاتين ريدين اللي قرالا فوف دبيتنا أكنا مزيرو تتلي أصلي رت اللي قرقال لي سريس سودا فراؤل قبايا اسن التركتي ديما ركنا مجدتين واني اسن جنوب كبجا انتلا إلما سين جرانيني عاداتين ند مجدتين ورس التركتي وابل سارو قبايا دبتا كما دبتات تنت أدرا واني كنا سرك أي جنة والله ربي تسني مات يوم قوياتك اللي ربي سجود جراد إما كيسان في تدا دبدن ربي تمادا خلاص إلما قبدن ألا قبدن ألا رابطانيتن أتلي ريدين أك تلالت دبرتي كبجتي والله جتي ككتي دبرتي تك مجا كبجا قبدو سيبنا نولي ربي سيا كبجو إسنا فونا بدي إسندي تسنا كل فانا سيدي سنانجت غافس أنسكامي غافس مدام أهيد نفتح أنكر غليت جزار ربي سيادة بو أصلين أمس دبي كناف كولت كبام نبنو إسو مغلغل سيلة بالبلي يوم سنة سيلة بالبلي يوم سنة مبرات سيلة بالبلي يوم سنة مبرات سيلة بالبلي أصلين سينسس يوتي كاتنا مسجلي بالبلي ران غلغل كنا إنت نام ربنا رافس غافو دبين كيرة تيلة بالبلي ران دبين تونيم أباستي ديبين كننا يودو ديبي كنتن نمني إتما ديما تأتيس على لا هكذا نفتوجه تأتيسان جراني أدو دبي موي وكاتك جلا تأتيسين نمني برا إما دابت على كل حال تو مبارك الربع أمات السني أنا أبيكو متي أنا درجة هذا أبا ربي المين أمبر سيسمت والله لا للي نبيك أماتي سنجتشون أماتي النبر ربي جنة نسان عيادة ربي صداق أمر كيسنو warri ammoo reediin haa dubbatu deebii haa kennu firaa'ol haa dubbatanii jiraatan wanni jara asirra dubbisa wayitu hin jiru. Hamma taateen faana jirtu namni yoo walii galee rabbiin isaa laaffisee qadarri rabbii jiraate. Jarana gaafii takkaa qofa isin gaafadha. Gaafii matakkatti bichaa. Deebii isii hoo lakkoofsa takka qofa naa barreessuudhaan naa deebisaa. Lafa tanarratti wanni rabbi hin beekin miidhaa ta'ee waan miidhaa hin ta'in wanni rabbi hin beekin dalagama hin dalagamu warri jettan lakkoofsa takka takka barreessuu natti hima wanni rabbi hin beekin hin dalagamu firaa'ol illee barreessa reediin illee hundi keessanuu barreessa wanni rabbi hin beekin hin dalagamu وما ربي بيكو تدلقم وان ربي بيكو كيسا حنقا إجولين تنبوسا نمن ما تورا كيساني أسلين كورماتا قبي كراسو دي تدبرسي كرامي قد دبرسي أسجيران ما نيلا كيسا تقم دبرسيت والله دو إجلانينا قبرينا قوتانيت أجي ربي فايسينا كاسيرا سبحان الله دو إجلاني برقبري قوتاني أسلي أنا بعد يعني وقع جانا أنا بني وقع جابوا دوركية تقلي وركين تقلي كي رجع الله أكبر الجنة أقول ينكي ونكم مرتي إساق أدر ربيتي ريدي في مجديت النتا ريدي ربي نتقابل لي تدفت لي أدر ربيتي تولي في دي والله أقولتي مبارك اللي جالت في الدنيا ربنا إن اللي جالت في الفول جالت في اللي فول أبدا أبدا